Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa. Nagaan keessan, fayyaan keessan akkam. Nagaa fayyaan bakka jirtanitti akkasiniif baay'atu hawwii keenya. Sagantaa keenya Safuu Seeraa torbanitti al tokko sa'aatii kana OBN sagalee uummataa ni dhiyaatu kunoo qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii daqiiqaa 30 sagantaa keenya akka daawwattan akkasumas immoo akka yaada irratti kennitan kabaja guddaan isin affeerra. Anzannaash olaanii doorsisi. Isin immoo bakka garaagaraa teessanii warri na daawwachaa jirtan hundi keessan dhimma seeraa hunda irratti gaaffii yoo qabaattan anaa dhufuun isin simanna. Nu bilbilaa, nu barreessaa. Egaa sagantaa keenya keessatti dhimmoota seeraa wajjin wal qabatan baay'eedha kan kaasnu. Odeeffannoon jira, walaloon jira, akkasumas immoo gaaffii fi deebii dhimmoota nuti filannee haala yeroo irratti xiyyeeffatee fi kanneen kana fakkaatan irratti dhiyeessinutu jira baay'een sagantaa keenya. Har'a waan tokko kaasuu barbaanna. Innis maalinni namoonni mana jijjiirrachuu yookaan qe'ee jirtanirraa bakka biraa jijjiirrachuudha. Konkolaataatti mana keessan dur keessa turtanirraa meeshaa keessan fe'attanii gara iddoo jiraachuudhaaf deemtan sanaa geessanii meeshaa buusuuf yeroo jettan maaltu isin mudatee beeka laata? Namoonni baay'een waan isin mudate nutti himtaniittu anis immoo waanan argetu jira. Innis maalinni yeroo naannoo sana deemtan yookaan hojjetaa konkolaataarraa meeshaa isinii buusu fudhattanii deemtu yookaan immoo mana keessan keessa dargaggeessi ciccimaan isaa jiraate konkolaataarraa inni meeshaa naa buusa yookaan immoo isaan meeshaa naa buusu jettanii abdattanii achi geessu. Yeroo achi geessan garuu dargaggoonni naannoo sana jiran konkolaataa kanarraa meeshaa kana kan buusuu qabu nu qofaadha. Namni itti bu'uu hin qabu. Mana keessas namni gadi ba'ee hin buusu. Warri dhufan kunis buusuu hin qaban jedhanii dhufu. Iddoo tokko tokkotti. Sana booda ofii isaanii meeshaa sana buusuu barbaadu jechuudha. Tola miti kan buusan maallaqaan. Maallaqa yeroo jedhamu immoo maallaqa isattiin isin meeshicha bittan caalu. Lakki meeshaan kun kan kooti abbaan konkolaataarraa buusifadhu anatu beeka. Yoo barbaades konkolaataarra buluu danda'a. Meeshaa kootti hin bu'in yoo jettan namni isin dhaga'u hin jiru. Anatu buusa. Maallaqa kaffaluu qabda dirqamaan jedhanii haala kanaan dargaggoonni tokko tokko kan rakkoo namootatti uumantu jiru. Kan anis argee isinis immoo haala kanaan seerri cabaa jira kan jettanii nu barreessitan nu bilbiltantu jira. Namoonni adda addaa isin mudachuu danda'a ta'a yookaan immoo kan isin mudatee beekus gara keenyatti kan hin bilbiliin kan teessanii sagantaa keenya daawwachaa jirtanii anas kan kun na mudateera jettan jiraachuu dandeessu. Kun seeraa aladha. Hojii gaarii miti. Namni mana keessatti guddate tokko haadha qaba, abbaa qaba, obboleessa qaba, obboleettii qaba, haadha warraa qaba. Namni mana keessatti, hawaasa keessatti akkoo qaba. Guddate tokko gadi ba'ee nama mirgaan meeshaa isaa fidatee manatti galfachuuf ka'e tokko meeshaa keetti anatu ajaja kana booda atiin ajajju jedhee lola uumuunsaa yookaan immoo waa biraa keessa seenuunsaa xiqqoo ishee nama gaddisiisa. Hawaasa nuti keessatti guddannee fi keessaa dhalanne, keessatti guddanne, keessa jiraachaa jirru wajjin wal faallessa. Waan akkasii kun biyya keessatti uumamuunsaa xiqqoo ishee rakkisaadha waan jedhan nama dhabsiisaa jechuudha. Egaa namoonni baay'een meeshichi eddii bu'ee booda kiisii isaanii keessa maallaqni hin jiru. Meeshaa yookaan siree tokko ati birrii 10,000 bittee ta'ote isa buusuudhaaf 5,000 si gaafa ta'ote akkamitti ta'a kun? Meeshaa sati bitte caaluuf jechuudha. Kan si gaafatan gatii humna sanaa. Kanaaf nan buusaa wal gargaaruu nu jira. Nan buusaa sin gargaara. Ati garuu maallaqa amma naa kaffaltaa, kan shaayii naa kaffaltaa, yookaan kan humna koo naa kaffaltaa.
hin qabu eddi jedhe immoo hin qabdu taanaan immoo an humna koof kafaltii waan an barbaaduuf dhiisi gaa'ittanii dhiisanii deemuunis waan tokkodha. Meeshaa namaa konkolaataa irraa fuudhanii lafatti gaggadhiisuu, caccabsuu, nama arrabsuu, dallaa namaa konkolaataa namaa reebuu, dallaa namaa rukutu waan akkasii kan. Kanaafuu alseerummaa akkasii dargaggoonni tokko tokko kan raawwatan jirtu anis argeera. Utuu wanta kanarraa of qusattanii baay'ee gaarii ta'a. Biyya seerri jiru keessatti, biyya aadaan jiru keessatti, biyya duudhaan jiru keessatti, biyya maanguddoon jiru, biyya abbaan gadaa jiru, biyya abbaan amantii jiru keessatti waan akkasii raawwachuun aad malee, seer malee. Kanaaf maqaa keenya waa biraatiin kaasuu mannaa akka biyyaattuu waan gaariin ka'uun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggoonni waan gaarii hojjechuun keessumaa ganna kana mana barnootaa irraa yookaan yuunivarsiitii irraa deebitanii waan gaarii hojjechuun fakkeenya taatan isa kanarratti bobbaatanii warra kana raawwatu kana gorsitanii karaatti deebisuu, daandiitti deebisuun gahee keessan baadhaa jenna. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Kanattaan sun odeeffannoo isinii dhiyeessinaa illaa muda jennee isin eegaa jira. Kan hordofaatiin jirtan OBN irraatii qophii keenya Safuu Seeraati. Yeroo odeeffannoo simbiraan keenya erga qabneetiin jirra. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatti dabarra. Manni maree bakka bu'oota uummataa seera dubartoota dahaniitiif boqonnaa ji'oottan 4 boqonnaa isaaniif eeyyamu raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa seera dubartoota dahaniitiif boqonnaa ji'oottan 4 eeyyamu tibbana raggaase. Seerri amma raggee kuni dubartootaatiif heeyyama dahumsaa duraan argatan caalaatti mirga kan kennudha. Dubartiin tokko da'umsa dura ji'a tokko erga deesse immoo ji'oottan 3tiif boqonnaa akka argattu seerichi ni eeyyamaaf. Seerri kunis biyyoottan muraasa addunyaa irratti dubartoota dahaniitiif mirga guddaa kennan keessaatii Itoophiyaan ishee tokko akka taatu dandeessisee jira. Fakkeenyaatiif United States of America keessatti dubartiin tokko yeroo deessu ji'oottan 3f mindaa osoo hin kaffalamiifiin eeyyama argachuu akka dandeessudha seerri kan dirqisiisu. Ta'utii kaampaniiwwan biyyattii keessatti argaman garuu kaampaniiwwan dhuunfaa kaka'umsa mataa isaaniitiin dubartoota dahaniitiif mirgoota dabalataa fi faayidaa akka kennan gabaasni CNN ni mul'isa. Odeeffannoo keenya kan lammaffaatiin Ameerikaatti ogeettiin fayyaa tokko tajaajila daandii xayyaara Ameerikaa irratti himannaa bante. Sababni himannaa ishee ammoo gurraattii ta'uu kootiin imala irraatii danqameera kan jedhudha. Akka gabaasaa CNN'tti Dr. Laatii Sharrow daa'ima ishee umurii 8 waliin Jamaayikaadhaa gara Ameerikaatti imaluuf xayyaara abbummaan isaa kan tajaajila daandii xayyaara Ameerikaa ta'e yaabbatte. Hojjettoonni xayyaarichaas wayituma sanatti dhi'aachuun wayaa qaama kee guutummaatti hagu yoo uffatte malee imaluu hin dandeessu jechuudhaan xayyaaricharraa ishee buusanii. Dr. Laatii Sharrow garuu dubartootni adiin kana caalaa qullaa ta'anii yeroo imalan nan argaa namni isaanitti dubbatu hin jiru. Ani garuu gurraattii waan tan ta'eef jechuudhaan himannaa irratti banteerti tajaajila daandii xayyaara Ameerikaa irratti. Tajaajilli daandii xayyaara Ameerikaa garuu dhimmichaaf dhiifama gaafatee ammas qorannaa irra akka jirudha kan inni beeksise. Odeeffannoon har'aaf qabanne kanumadha. Qophiileen keenyatti dhufu ammas waliin jira. Odeeffannoo isaatiif illaamuu guddaa galateeffannaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara sagantaa keenyaati. Ejensiin kun bara 2008 heddii hundeeffamee jalqabee taateewwan adda addaa galmeessuudhaan olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u hojjetaati kan inni jiru. Hubannoo adda addaa hawaasni akka argatuufis leenjii garaagaraa seektarootaaf kennaati kan inni jiru. Seektaroonni kun immoo dhimma ejensichaa hubatanii akka galmeessa kanarratti gahee isaanii bahatan taasisuudhaaf jechuudha. Egaa bakka fagoo hin deemtanii bakka dhiyoodha kan inni itti ragaa kan argachuu dandeessan yookaan immoo sartifikeeta kan argachuu kan dandeessan bakka dhiyoodha. Bakka dhiyoo yeroo isin jennu ganda keessan deemtanii maanaajara gandaa biraa sartifikeeta fudhachuu dandeessu. Dhaloota, gaa'ela diigame, dhimma guddifachaa akkasumas immoo sababa du'aa irratti sartifikeeta fudhachuun qaroomina jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa
naannoo Oromiyaa. Kana malees immoo taateewwan kana galmeessisuu dhiisuun yookaan immoo maal na dhibde jedhanii dhiisuun seeraan nama gaafachiisa. Taateewwan kana galmeessisuun mirga qofaatu hin ta'in dirqamasii jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Ispoonsara kabajaa sagantaa Safuu Seeraati. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Ammas gara qabxii itti dabarra. Qabxiin itti torban lamaan darban dhimma olaantummaa seeraa irratti xiyyeeffachuudhaan gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa deemuudhaan hoogganaa mana hojichaa obbo Tashooma Girmaa dubbisnee turre. Olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha? Olaantummaan seeraa maaliin ibsama? Olaantummaa seeraa kana immoo eenyutu kabajaa, eenyutu kabachiisa kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan haasa'aa turreerra. Har'agaa kutaa sadaffaa fi kan xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Akka nu faana turtanii sagantaa keenya daawwattan kabaja guddaan isin affeerra kunooti. Qaamni qoratu waan qorateef, qaamni himatu waan himateef, qaamni murteessu waan murtii kenneef, yookaan qaamni sirreessu waan sirreesseef qofa bulchiinsi haqa yakkaa qulqulluu ta'uu hin danda'u. Sobaan dhufee waan hin argine arge jedhee, waan hin dhageenye dhagee jedhee kakatee ragaa bahee nama qulqulluu yakkamaa taasisa yoo ta'e sirna san keessatti olaantummaa seeraa bulchiinsa seeraa keessatti rakkoo ta'a waan ta'eef dhimmoonni kun minimum yoo guutaman bulchiinsi seeraa yookaan immoo olaantummaan seeraa biyya tokko keessatti dagaagee jira, mirkanaa'ee jira jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Kun egaa akka biyya keenyatti finnee yoo jennu akka hojii akka sirnaatti wantoota nama kaase kana madaalamanii qabxiin kaaman kan World Justice Project jedhu kun biyya keenyaaf waggaa tokko waggaa lama dura kennee jira. Isarra dhaabannee amma biyya keenya madaaluun nama rakkisa. Jijjiirama hedduutu jira erga siyaas. Maaliin madaalama biyyi keenya? Kanumaan madaalama. Qabxiin ittiin madaalamu kanuma ta'ee sadarkaa har'a irra jirru madaalamuu qabna jechuudha. Hambarreen gaddaa keessa turreenis biyya kana madaalawoo ta'e hin ta'u. Kan baraachaanu keessa turreenis of madaalawoo ta'e hin ta'u. Maaliifisuma duratti kaastan qabxicha keessaa tokko biyyi tasgabbaa'u nagaa maal jedhu sun? Isaan madaala. Dhimmoota kana 8 bakka tokkotti madaaltee hundaafuu qabxii kennita. Wanni qaba, tarree ittiin madaalama. Agarsiiftuuwwani kun. Tokko jalatti tarree qaba. Tokkoon 8 kana jalatti yoo xinnaate qabxii 5, 6, 7 illee kan ga'an jiru. Laalamee madaalamee qabxiin kennamee waggaa tokko waggaa lama dura biyya kanaaf. Isarra dhaabannee yoo ilaalle baay'ee gadi bu'aa. Isarra dhaabannee yoo ilaalle. Maaltu gadi bu'aa? Qabxiin kenname. Sadarkaan irra turre baay'ee gadi bu'aa. Waa hedduu hojjechuu qabna. Hojimaatan heera qabna, seerota qabna, gurmaa'insa qabna. Heera keenyaaf, seerota keenyaa fi sirna diriirsine sanaan garuu isa hojiirra oolchinee bu'aa argamsiisuu irratti hanqinatu ture. Madaalliiwwan taa'an kana guutaan jiru. Guutaan jiru. Guutaa hin turre. Ammayyuu bakka barbaadame sana hin geenye. Fooyya'insaa jiraatullee malee qabiinsa mirga namaatiinis ol qabatee bulchiinsa kallattiidhuma kamiin iyyuu bakka barbaanne sana hin geenye. Jalqabbiinsaa jira, bu'uurrisaa jira, sirna ijaaruu irratti. Istiil seeronni keenyaan mallee seeronni akka biyyaatti illee fooyya'aa jiranii fooyya'uu qaban akka jiran akka mootummaattis adda bahee irratti hojjetamaa jira. Maaliif jennaan seeronni ulaagaa sanaa gadi akka taanu nu goosisan qabatamaan turan biyya kana keessa. Seeronni garaagartummaa uuman hin baay'atan lakkoofsi isaanii xiqqoo ta'uu danda'a. Garuu seerumti tokkichi maqaa biyya tokkoo balleessuu danda'a. Kan balleessudha. Dhimma fooyya'uu seeraa irratti qabxii biraa irratti bal'inaan kan kaasnu ta'a. Seerota fooyya'an maaliif hin fooyyofne kan jedhu irrattis bal'inaan hin kaasna isa kana. Garuu ammoo waanuma olaantummaa seeraa kana isumatti deebi'uufan akkuma biyyaattuu
adda baafannee fooyya'uu seerota keenya fooyyessuu qabna, hojimaata keenya fooyyessuu qabna, gurmaa'insa keenya fooyyessuu qabna, sirna keenya fooyyessuu qabna jennee hojjetaa jirra. Hojjetamaatis ture ammas hojjetamaa jira. Kunumtu maal agarsiisa? Ulaagaa kanaan nuu gaafa of madaallu bakka barbaanne sanarraa kan jiran nutti agarsiisa jechuudha. Qabeenyuma fakkeenyuma sii kaasuudhaaf qabeenyuma sirreeffamtoota seeraatti qabaa turree fi haala qorannootti gaggeessaa turre of duuba deebinee waggoottan darban keessa gaafa madaallu hanqina akka qabuu fi hanqinni sunillee miidhaa lammiileerra akka geessise qabatama waan mul'atedha. Kanaaf ulaagaa sanaan gaafa laallu hanqinni hojimaata keenya keessa bulchiinsa hariiroo hawaasaa isaa jennu, bulchiinsa yakkaa isaa jennu, kallattii malaammaltummaatiinis olaalle, gahee mootummaadhaa akka mootummaatti bahuudhaanis olaalle, hooggansi mootummaadhaa seeraaf gaafatamaa ta'uu fi gaafatamaa ta'uu dhiisuudhaanis ilaalle. Dhimmootuma argaa turre san calaqqeedhuma saniiti waan ta'eef rakkoon akka jiru, hanqinaaleen akka jiran kan agarsiisan ta'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e riifoormiin gaggeeffamee amma sadarkaa irra geenye kanarra geenye. Amma qabatamaadhaan nagaaf tasgabbii akka biyyaatti fiduudhaaf hojii baay'een hojjetamee jira. Ammallee hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Ammas afaan guunnee bakka barbaanne sana geenyee jirra jennee dubbachuudhaaf wanti nu rakkisan ni jiru. Kanaaf hojii nu barbaada jechuudha. Kuni mootummaa irraa qofa miti. Bulchiinsi seeraa biyya tokko keessatti haa dagaagu yookaan olaantummaan seeraa biyya tokko keessatti haa dagaagu yoo jennu hawaasarraa waan eegamutu jira. Hawaasarraa. Gurmuu hawaasarraa waan eegamutu jira. Mootummaarraa akka mootummaatti waan eegamutu jira. Kanaaf hawaasi gahee isaa bahuu qaba. Mootummaa gaafachuu qaba, deeggaruu qaba, bira dhaabbachuu qaba. Filate ka. Filate aangootti kennee jira. Mootummaa santu isa bulchaa jira. Mootummaan kan isaati yoo barbaade sagalee isaatiin kan murteessu ta'a malee jidduu kanatti gufuu hin taane hin uuma yoo ta'e mootummantu deebi'ee sirnuma lafa kaate kana akka inni hojiirra hin oolchine gufuu ta'uu danda'a. Gufuu ta'uu danda'a. Kanaaf hawaasi kallattii kanaan gahee isaa bahuutu irraa eegama. Olaantummaan seeraa yookaan immoo bulchiinsi seeraa biyya tokko keessatti akka dagaagu hin barbaadamu yoo ta'e. Hin barbaadamas kun. Hin barbaadamu yoo ta'e qofa otoo hin taane hin barbaadama nuuf baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Kana qofa hawaasa qofa miti. Gurmuun hawaasa hawaasi gurmuu adda addaa qaba. Jaarama qaba. Jaaramni hawaasaa beekaa wallaalan guddaa xiqqaan gahee isaa taphachuu qaba. Akka gurmuutti. Gurmuun dubartootaa karaa gurmuu isaaniitiin beektoonni, barsiistonni, barattoonni gaafachuu qofa otoo hin taane gaheen kiyya maal jedhanii jalqaba of gaafachuu qabu. Mirgaa fi dirqama isaa sirriitti adda baasee namni mirga isaa kan ta'e gaafachuu dirqama isaa immoo bahuu qaba. Ansiif mirgaa anaaf dirqama. Ani akkuma mirga qabu dirqama nan qabu. Nyaanni bilisaan jiru. There is no free lunch. Addunyaa kanarra. Ani nan dubbadhaa. Zinnaash kun isin dhaggeeffataa jirtumi. Yoo isin dubbattan immoo ani isin dhaggeeffachuu hin qabu. Waanuma gabaabduu kaasuudhaaf jechuudha. Hundi keenya hin dubbanne yoo ta'e wal dhaggeeffachuu hin dandeenya. Akkuma bitataan jiru gurgurataan jira. Gurgurataan mirga qaba, bitataanis mirga qaba. Kanaaf ani isaan walitti dhufanii walirraa bitan immoo sirna diriiree jiru san keessatti. Kanaaf inni bitatus inni gurgurus mirgaaf dirqama isaa beekee sirna jiru san keessatti gahee isaa bahuu qaba. Yoo inni tokko dirqama isaan ba'an immoo hojimaata diriiree jiru keessatti sirna mootummaan diriirse san keessatti wal gaafannee walirraa fudhachuu qabna. Malee ofuma keenya seera nan raawwadha waanan barbaade jenna yoo ta'e bulchiinsi seeraa yookaan olaantummaan seeraa ni jedhamu kun hin jiraatu. Ofumaa himadheen, ofumaa qoradheen, ofumaa murtii kennee ofumaa raawwachiisaa inni jedhamu hin jiraatu. Inni hojimaata miti, sirnas miti. Kana karaa kanaan gurmuun hawaasaa gahee isaa bahuu qaba kan jedhuun qaba. Kan biraa akkuma jalqaba irratti kaase mootummaa fi gurmaa'insi mootummaa inni jennu kun. Asii ka'ee hanga dakaatti kan jiru manneen hojii mootummaadha, aangawoonni mootummaadha. Aangoo isaanii kenne jalqaba seera isaan aangesse sana aangoo isaanii beekuu qabu lakkaa'anii. Kallattii kanaanis qaawwi jira fakkaata waan ta'eef. Inuma jiras. Kanarraa kan ka'e darbee kan mul'atu maal inni waan hunda waan gochuu danda'u godhee kan yaadu jira. Darbee.
Nuyi waan hunda gochuu hin dandeenyu. Waan lakkaa'amee nuu kenname sani aangoon keenya. Isa raawwachuu. Akka raawwatuuf iddoo sana taa'ee jira. Mootummaa jechuun kabajamoo pirezidaantii duwwaa miti. Kabajamoo itti aanaa pirezidaantii obbo Shimallis qofa miti amma. Amma dakaatti asii ka'ee amma gandaatti kan jiru mootummaadha. Gaheesaa bahuu qaba. Gandarra kan jiru gaheesaa bahe. Inni walitti kuyyifamee aanaa ta'a. Aanaan gaheesaa bahaa jechuudha. Aanaan gaheesaa bahe inni walitti dhufee kan godinaa ta'a. Godinni gaheesaa bahe walitti dhufee kan naannoo ta'a. Naannoleen gahee isaanii yoo bahan walitti dhufee kan biyyaa ta'a. Yeroo sana mootummaan gaheesaa bahaa jechuudha. Gahee isaanii kana yommuu bahuudhaaf socho'an daangaa seeraan taa'ee fi hojimaata mootummaan karaa diriirseen qofa ta'uudha. Karaa garaagartummaa hin uumne nama ta'uuf siif ta'a nama isaan taaneef siin ta'uudhaan ta'uu qabu. Isa tokko ofitti sissanii isa tokko ofirraa qabanii isa tokko achi qabaa isa tokko ofitti qabaa isa tokko dhoowwachaa isa tokko kennaa kana yoon jedhan namicha isaaf hin malle dhoowwachuun sirriidha seera jedhe waan ta'eef. Anna dhoowwatus seera kan naa kennus seera. Mirga koos jedhee kanan kaasu'an kan lakkaa'ame tokko anuun uumamaan argadhe jira anan nama kamirraa yuun gaafanne isa as kan jiru immoo seera lakkaa'amee kan naa kenname jira. Heera labsiiwwan dambii qajeelfamoo tarreeffamanii kan ta'an dhiisuma naa raawwata malee waan addaa wanni inni naa fidu hin jiru. Dhiisuma yeroo raawwattu seera taa'een hojimaata mootummaan diriirseen aangoositti kennameen raawwadhu. Kanaaf yoo kana raawwate bulchiinsi seeraa kan dagaagu ta'a. Sirna dimookiraasii dagaagsuu keessatti bu'uurri hirmaachisummaa. Hawaasa hirmaachuu qaba. Dhagahamuu qaba. Sirni komiin itti keessummaa diriiruu qaba. Jiraachuu qaba. Bulchiinsi seeraa kanallee dabalata. Bulchiinsa seeraa yoo jennu olaantummaa seeraa yoo jennu namni komii qabu komii isaa dhageessifatee dhageettii argatee komii isaatiif deebii ta'uu. Kanaaf hojimaan akkasii hin qabne hojimaata diriirsinee isa kanaan raawwachuutu barbaachisaa ta'a jechuudha. Innis yoo gaafatu waan isarraa eegamu san guutee dhufuutu isarraa eegama. Kana qofa miti gaa. Qaamoleen gurmuu hawaasatii fi gurmaa'insa mootummaatiin ala jiran isaanis gahee dhaabbileen amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, qeerroof qarree, haadholiin siinqeedha. Hundi isaaniitu bulchiinsa seeraa yookaan olaantummaa seeraa keessatti gahee qabu waan ta'eef tokko gahee isaanirraa eegamu bahuudha qabu. Lammaffaa mootummaan waan inni diriirse kana yoo gaafii qabaatan karaa sirnaa fi sirnaatiin gaafachuu uummanni akka gaafatu gochuu gorsuu deeggaruu karaatti deebisuudhaaf gahee qabu. Gahee qabu. Takka takka hubannoo dhabuurraa kan ka'e namni waan isaan mallee gaafachuu danda'a. Waan isaaf malullee moodoon gaafatin dhiisuu danda'a. Anuma isaa malu ani isaan mallees akkuma gaafatu jechuudha. Isa kana waan ofii beekan beeksisanii seera mootummaa qofa miti kan olaantummaa seeraa mirkaneessu. Sirni hawaasa keessatti dagaage. Seerri hawaasaa jira. Seera hawaasaa hunda seera barreeffamaatti hin jijjiirre waan ta'eef. Jijjiiruunis nama rakkisa waan ta'eef. Kanaaf inni suniin wal utubee akka inni deemu gochuun olaantummaan seeraa biyya tokko keessatti akka dagaaguu fi akka jiraatu gochuun hin danda'ama. Yoo isa goone sirna dimookiraasii hin dagaagsina. Yoo isa goone guddina itti fufiinsa qabu hin finna. Yoo isa goone hojii dhabdummaa amma mul'atu nutti rakkoo ta'aa jiru kana furuu hin dandeenya. Yoo isa goone doofummaa fi dubattafummaa fi iyyummaa amma nutti fe'amee jiru kana diiguun hin danda'amu yeroo gabaabaa keessatti. Kun hin ta'u taanaan olaantummaan seeraa bakka hin jirretti waa'ee guddinaa yaaduun, waa'ee sirna dimookiraasii yaaduun, waa'ee hawaasa fayya buleessaa yaaduun, hawaasa naga qabeessa yaaduun, nagaaf tasgabbii yaaduun nama rakkisa. Akka nama rakkisu amma oduudhaan miti qabatamaan nu argine irraa waan ta'eef. Kanaaf waa'een olaantummaa seeraa ajandaa tokkoffaa, ajandaa lammaffaa, ajandaa sadaffaa nuuf ta'ee jira. Nuuf ta'ee jira. Kanaaf ergaa nama isin karaa kanaanis dabarsitan dhimma kanarratti hin gumaacha jedhee yaada. Ciicata waan hundaati waan ta'eef olaantummaan seeraa ciicata waan hundaati. Hawaasi keenyas karaa kanaan hubatee gahee isaa hin ba'a jenneeti jedhee tanan kan yaadu. Kanaafuu yeroo gabaabsinu kan amma hundaa tarreessitan sababa kan ta'u kanadha. Amma barbaadame qabxiidhaan yeroo keenyu galma geenye irra jechuun dandeenyu sayittan kana jecha gabaabaadhaan kan uummanni olaantummaa seeraa kabajamaa hin jiru akka barbaanne sanatti jedhu sun
sirriidha moo sirrii mitiidha? Yeroo gabaabatu jechuudha. Inni gaa amma jala muree guduunfee akkas jechuudhaaf na rakkisa. Ragaa qabaachuun qaba. Bakka tokko tokkotti kun dhugaa. Bakka tokko tokkotti kun dhugaa mirkana. Bakka hundatti waliin fakkaatu. Haaluma qabatamaa naannoo Oromiyaa. Bakka kaanitti immoo qorannoo barbaadachaa. Bakka kaanitti amma bakkeen sirnaaf roga qabatee hawaasi karaa nagaatiin hojii isaa hojjetee deemu jira. Achumattuu rakkoon hin jiru jechuu miti. Achumattuu sirni keenya qulqulluudha jechuu miti. Garuu birqabiidha dubbiin kun. Birqabiidha. Birqabiidha. Dhimmoota amma asirra taa'an dhimmoota kana 8 ragaa qabatamaadhaan midaallee har'a eessarra jira jennee achirra gaafa kaane qabatamaa afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Ammas afaan guutee kanan dubbadhu bakka tokko tokkotti keessa nagaaf tasgabbiidhaan wal qabatee rakkoo guddaa jira. Ammas darbee bakka tokko tokkotti malaammaltummaadhaan wal qabatee rakkoon jira qabatamaan. Dhimmoonni kun waliigaltee bakka tokkotti dhufanii 8 isaaniitiif iyyuu qabxiin kennamee qabxii santu agarsiiftuu biyya tokko naannoo tokko ta'a waan ta'eef isa tokkoon fooyyee qabna isa tokkoon immoo duubatti hafna. Kanaaf walitti qabanii ilaalanii xiinxalaan ragaadhaan jala muranii dubbachuu nama gaafata waan ta'eef akka waliigalaan akka barbaadametti sororsuuf yeroo nu gaafata. Yeroo nu gaafata. Akka mootummaatti hojjetamaa jira. Akka sirnaatti hojjetamaa jira. Jalqabbiirra jirra amma. Yerootti sadarkaa kanarra geenye sadarkaa kanarra geessee jirtaa ceeteettaan ceene jennee afaan guunnee walitti dubbachuu dandeenya. Haaromsarra jirra jennee jirra. Haaromsi mataa isaatiin gatii si kaffalchiisu qaba. Even olaantummaadhuma seeraa keessatti haaromsi gatii si kaffalchiisa. Haaromsa fudhatee dafee ariitiidhaan kan deemuu barbaadu jira. Haaromsa fudhatee suuta jedhee akka qocaa kan tiratu jira. Haaromsa waan fudhatee fakkaatee kan miila gottotu duubatti jira. Arrinciicu jira. Arrinciicu. Haaromsa sana immoo gufachiisuudhaaf kan hojjetu jira. Haaromsii fi warraaqsi gargarii kan jedhamu kanaaf. Warraaqsa odoo ta'e kan fuula isaa dhaabbatan xaragaa deema. Haaromsi immoo kan fuula isaa dhaabbatan jijjiiraa deema. Garaagartummaan isaanii asitti. Asitti jijjiiruudhaaf immoo sammuu isaa jijjiiruu qabda. Ilaalcha isaa jijjiiruu qabda. Fedhii isaallee amma danda'ameen guutuudhaaf tattaafachuu qabda. Xaraguun sun hin jiru waan ta'eef. Kanaaf har'a irra dhaabannee bakka kana geenyee jirra. Bakka kaane beekna. Bakka geenyus beekna. Karaarra deemnus beekna. Bakka irra jirru garuu. Amma karaarra jirra. Bakka kaane beekna. Karaarra jirra. Bakka barbaannu san hin geenye. Amma bakka barbaannu san gahuudha yeroo isaa dheeressuuf gabaabsuudha. Gaheen keenya. Yoo waan nurraa barbaadamu bakka kaane erga beekne karaan irra deemnu bu'aa bayii akka qabu erga beekne dhimmoonni haaromsa kanatti gufuu ta'uu danda'an akka jiran erga hubanne jarreen sana xiqqeessaa warra nuuf utuban warra nuuf gumaachan baay'isaa bakka barbaanne yeroo bakka barbaanne sana geenyu gabaabsuun hin danda'amu. Amma nu hojjanne gufuu sana diigaa deemna. Yeroo sana bakka geenyu sanatti gaafa dhiyaanne madaallee yoomi guyyaansa waggaa tokko ta'uu danda'a, waggaa 2 ta'uu danda'a, waggaa 3 ta'uu danda'a. Gaafa sana afaan guunnee biyya kana keessatti olaantummaan seeraa yookaan bulchiinsi seeraa dagaagee jirra jennee dubbachuu dandeenya. Har'arra dhaabannee garuu bulchiinsi seeraa biyya kana keessatti dagaagee jirra jennee dubbachuu hin dandeenya. Waa baay'eetu nuuf waan ta'e. Waa baay'eetu nuuf hawaasan komiin irraa qabu kallattii sanaan oolaallee komiin hawaasaa waan fudhatama qabuudha, waan irratti hojjetamuu qabu kan jedhu sanan fudha. Botashooma Girmaa yeroo keessan fudhattanii kan hawaasni dhimma olaantummaa seeraa irratti gaafateef ibsa bal'aa waan nu laattaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagantaa Safuu Seeraatiin guddaa isin galateeffanna. Isinis dhuftanii gaaffii deebii akkasii kana nu wajjin gaggeessuu keessaniif baay'ee ulfaadhaa galatoomaa fuulduraafis wajjin hojjenna jennee taabda. Sagantaa nuti har'aaf jennee qindeeffanne kana fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Torban kun torban nagaa, torban gaarii, torban gurri keenya aagatti dhaga'u, torban iji keenya aagatti argu, torban naannoon keenya nagaa ta'e nagaa fi tasgabbiidhaan dabarsinu akka nuuf ta'u hawwii keenya. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu 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 Seeraa.
Safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu seeraa safuu seeraa safuu seeraa.